Welcome to Grade 10 Biology, Unit 5, Part 2. Boqonnaa shanaffaa paartii lammaffaa barannaa irraan tana. So let us start from this very important question. Okay, before we proceed in this lesson, don't forget to like, subscribe this video. Okay, let us proceed our today's lesson. Our today's lesson is referring with this question and continue our today's lesson. Where in the alimentary canal does the chemical digestion begins? Sirna alimentary canal yookaan sirna bullaansa nyaataa kana keessatti bullaansi nyaataa kan karaa keemikaalaatiin gaggeeffamu eessarraa eegalaadha. So let us proceed our chemical digestion. Okay, the chemical digestion of carbohydrate. Look, the chemical digestion of carbohydrate or starch starts in the oral cavity by an enzyme called salivary amylase or ptyalin. Bullaansi nyaata carbohydrateidha yookaan immoo bullaansi nyaata starchidha. Kan akka biqilootaatti jechuudha nyaata starchidha kun carbohydrate yookaan immoo starchin gaa carbohydrates wal xaxaadha. Starchin gosa carbohydrate wal xaxaati. Kanaafuu bullaansi nyaata starch yookaan immoo carbohydrateidha. Kan inni eegalu afaan keessatti jechuudha. Afaan keessatti enzyme salivary amylase cufaa yookaan immoo ptyalin isa jedhamu kanaani daakamaa jechuudha. So nyaanni carbohydrateidha kun salivary amylaseidhaan karaa peptonii karaa amylase jijjiiramee kan wanni ta'u jechuudha. Kan daakamu jechuudha. So adeemsa kun adeemsa bullaansi nyaataa kan afaan keessatti jechuudha. Afaan keessatti salivary amylasiin nyaanni bullaa jechuudha. Carbohydrate jechuudha. So asirratti gaa the food is then swallowed into the esophagus. Nyaanni afaan keessatti ifa bullaa'e booda ifa caccabee ilkeen caccabee bifa kubbaa qabaate booda bolus form of the food interest swallowed yookaan immoo ni liqinfama. San booda esophagus yookaan immoo qonqoo teenyatana seenaa jechuudha. Qonqoo keessan immoo maal seenaa? Stomach yookaan immoo garaacha seenaa jechuudha. Okay, this is the digestion inside our mouth. Adeemsa keemikaalaa bullaansi nyaataa keemikaalaa salivary amylaseidhaan eegalaa jechuun nyaanni starchidha. Afaan keessatti bullaa'u eegalaa jechuudha. So haala kanaan salivary amylase carbohydrate kan karaa maltoosi jijjiiraa jechuudha. So using peristalsis, wave like smooth muscle contraction and relaxation. Adeemsa gartee nyaanni esophagus keessaa yookaan qonqoo keessaa gad deemee maashaan kaduraa diriiruudhaan kadubaa kottoonfachuudhaan ittiin adeemsi deemuu sun peristalsis jedhama jechuudha. Adeemsa nyaanni akka garaacha keessa hin taasisu jechuudha. Isa karaa duraatiin maashaan contract isa karaa duraatiin ni banama relax ta'a. Isa karaa maashaan karaa duubaa immoo contraction walitti dhufuudhaan yookaan immoo kottoonfachuudhaan nyaanni akka salphatti garaacha keessa gahu adeemsa taasisu jechuudha. Adeemsi kun maal jedhama? Peristalsis jedhama jechuudha. So the stomach contents are extremely acidic. Akkuma beekamu keessoon garaacha keenyaa amala asiidummaa qabaachuu. Sababni isaa hydrochloric acid waan nu keessatti argamuuf amala asiidummaatiin baraadhee argamaa keessoon stomach keenyaa. So with a pH between 1.5 up to 2.5. Amala asiidummaa
garaacha keenya keessaa pH takka tuqaashan yookaan immoo 2.5 haga 2.5tti qabaachuu danda'a jechuudha. Amala asiitummaa qabaachuudha sababa hydrochloric acidiin keessatti burqachuuf saniif jechuudha. This acidity kills microorganism. Aciditiin amalli asiitummaa garaacha keenya keessatti argamu kun microorganismoota paathooginoota ni ajjeesaa jechuudha. Yeroo nyaata wajji yookaan dhugaatii yookaan bishaan wajji yeroo seenan ni ajjeesaa jechuudha. So this breaks down food tissue. Tissue nyaataa akkasumas ciccira jechuudha. Tissue nyaataa haga tokko ni ciccira. Acidiin kun jechuudha. And also activate digestive enzyme. Enzyme garaacha keessatti nyaata bulleessuudhaaf oolan activate godha yookaan immoo ni kakaasaa jechuudha. Kanaafuu maaliif enzymiin garaacha keenya keessatti dalagu enzyimii amala asiidummaa fedhu jechuudha. Enzyimii amala asiidummaatiin hojjetuutu garaacha keenya keessatti nyaata bulleessuu danda'a jechuudha. Okay? Akkuma beekamu nyaanni pirootinaa garaacha keessatti kan inni bullaa'u eegalu. Garaacha keessatti bullaa'u eegala nyaanni pirootinaati. So the chemical digestion of protein starts in the stomach by the enzyme pepsin. Bullaansa nyaata pirootinaa kan garaacha keessatti eegala. Enzymiin bullaansa nyaata pirootinaa garaacha keessatti eegalu immoo enzyme pepsinii jedhamee beekamaa jechuudha. So pepsiniin kun nyaata pirootinaa karaa peptoonii jijjiiretti itti dhiisaa jechuudha. Okay? Further breakdown of food takes place in the small intestine. Gadi fakeenyaan bullaa'insi nyaataa kan inni gaggeeffamu warrimaan qal'aa keessatti jechuudha. Where the bile is produced by the liver. Bakka hadhooftuun tiruudhaan oomishamtee akkasumas enzaayimoonni barbaachisaan sirna bullaa'insa nyaataa kan warrimaan qal'aa keessatti hojjetan itti burqanii fi akkasumas pankiriis raajijiin teenya jechuudha. Raajijiin teenya bakka enzaayimoota garaagaraa itti burqisiiftu jechuudha. Warrimaan qal'aan kun. Okay? This continues the process of digestion. Adeemsa bullaa'insa nyaataa itti fufsiiset guutumaa guututti akka nyaanni gosti nyaataa kamiiyyuu warrimaan qal'aa keessatti xumuramu kan taasisu ta'uu isaatii jechuudha. Okay? So the smaller molecules are absorbed into the bloodstream through the epithelial cells lining the walls of the small intestine. Efa nyaanni bifa kanaan akkasitti bullaa'insi nyaataa xumuramee booda efa caccabee hurraa'ee xuuxamuudhaaf yookaan dhiigatti bulbulamuudhaaf dhiiga makamuudhaaf yoo qophaa'e booda nyaanni maal ta'a? Ni xuuxama. Karaa bloodstream yookaan immoo kutaalee gartuu dhiigaa kan qaama keenya keessatti raabsamaa jechuudha. Karaa epithelial seeliitiin epithelial seeliin akkuma beekamu maal marsee argama? Dhaaba warrimaan qal'aa haguugee yookaan immoo itti naannee marsee argamaa jechuudha. As keessan deemaa jechuudha. Nyaanni bulbulame kun ni xuuxamaa jechuudha. The waste material travels onto the large intestine. Akkuma beekamu warrimaan qal'aa keessatti yeroo bullaa'insi nyaataa xumuramu xuuxamni nyaataa yeroo gaggeeffamee xumuramu hafteen yookaan immoo hafteen nyaanni irraa xuuxame sun karaa warrimaan furdaa deemeti warrimaan furdaa keessan immoo karaa anosfiitiin karaa alatti bahaa jechuudha. Where water is absorbed and the derived waste materials are compacted into feces. Kan jajjaboon waste materialiin wantoonni xuraawaan jajjabaan karaa udaanitti yookaan immoo karaa boolitti yeroo jijjiiraman kan karaa watariidhaa yookaan immoo kan karaa bishaanii immoo xuraawaan karaa bishaanii immoo karaa bifa fincaaniitiin kalee seenee kalee keessan immoo afuuffee fincaaniitiin karaa alaan duraa bahaa jechuudha. Haala kanaan xuraawaa garaagaraa irraa xuraawaa meetaaboliizimii garaagaraati naatiroojinees weestii garaagaraa irraa qaamni keenya qulqullaa'aa jechuudha.
It is stored in the rectum until the excreted through the anus. Rectum keessa walitti qabamaa jechuudha. Marimaa furdaa keessaa ifaa soo deemee jechuudha. San booda immoo karaa munneetiin anus jechuun munneedha. Karaa munneetiin gad ba'aa jechuudha. Haala kanaan bullaansi nyaataa xumuramee san booda immoo assimileeshiniin itti fufti jechuudha. Okay? So the oral cavity. Look. The oral cavity. Keessoo afaanii jechuudha. Cavity afaanii waan keessoo afaaniiti. What is the process of digestion takes place in the mouth? Adeemsa bullaansa akkamiitu afaan keessa gaggeeffamaa? Okay? Jettee jechuu gaafin. In the oral cavity, both physical and chemical digestion begins. Akkuma beekamu cavity afaanii keessatti yookaan immoo afaan keessatti physical digestion yookaan immoo mechanical digestion fi chemical digestion illee gaggeeffamanii jechuudha. Afaan keessatti physical digestion yookaan immoo mechanical digestion maaliin gaggeeffama? Ilkee fi arraba keenyaan gaggeeffamaa jechuudha. Ilkeen teenya ni horortee jechuudha. Horortee cabsitee xixiqqeessuu ilkeen teenya maal jamti? Physical yookaan mechanical digestion jamti jechuudha. Akkuma san ancufa keessaa afaan keenya keessa kan ancufaa jira, xannacha ancufaatu jira. Salivary gland. Salivary glandiin salivary amylase yookaan immoo amylase ancufaa yookaan taayiliin kennu kana ni burqisiisaa jechuudha. Chemical digestioniin afaan keenya keessaa kan ittiin eegalu salivary amylaseedhaan eegalaa jechuudha. Kanaafuu afaan keenya keessaa ilkee ni qabna, arraba ni qabna, akkasumas afaan keenya keessaa enzaayimii qabna. Enzaayimii salivary amylase jedhamu qabna jechuudha. Kan chemical digestion yookaan immoo bullaansa keemikaalaa raawwatu jechuudha. So afaan keenya keessatti both physical and mechanical digestion are takes place. Kan itti irraa eegalu jechuudha, bakka itti eegalu jechuudha. It is a point of entry, ingestion. Akkasumas afaan keenya bakka ingestion yookaan bakka dura afaan keenya keessa gosti nyaataa ittiin seenu jechuudha. Akkasumas digestive system irraa qaama dura banamu. Qaama dura nyaanni keessatti ingesti yookaan immoo ittiin seenu ta'uu isaati jechuudha. Karaa sirna bullaansa nyaataa keessa deemuudhaaf dirqama nyaanni afaan keessatti ingesti ta'e yookaan immoo afaan keessa seenuu danda'u qaba jechuudha. San booda immoo adeemsi bullaansaa sarkaadhaan jiru irra raawwatu isiiti jechuudha. Okay? Okay, the process that takes place in the mouth includes adeemsi bullaansaa kan afaan keessa gaggeeffamu kan armaan gadiiti jechuudha. Tokkoffaa, the food is broken down into smaller particles by mastication. This mastication is the process of chewing action of the teeth. Adeemsi nyaanni jajjabaan yookaan immoo nyaanni kompleksii ta'ee jiru ittiin caccabuudhaan kun masticationii ilkee teenyan caccabsinee arrabaan gamaa gamana qabne kollaanee sanbooti nyaata san ancufa teenyan jiifnee adeemsi sun masticationiidha jechuudha. Ilkee teenyan nyaachuudhaan gocha ilkee teenyan nyaachuuti jechuudha. Inni lammaffaa immoo salivaadha. The watery fluid produced by the salivary glands. Salivaan gaa hancuftitu bishaan fluidii yookaan dhangala'oo bishaan fakkaatu kan xannacha salivary glandiitiin yookaan immoo xannacha salivariitiin xannacha hancufaatiin kan burqutu ta'uu isaati jechuudha. Keemikaalli yookaan hancuftan keessa maaltu jira? Maal qabna hancuftan keessaa? Salivary amylase yookaan immoo salivary enzyme qabna jechuudha. Salivary enzyme kun immoo break down starch into simpler molecules. Starch yookaan immoo carbohydrate hara maltoosii jijjiiraa jechuudha. Caccabsee hara baay'ee salphaatti jijjiiraa jechuudha. Inni sadaffaa immoo saliva dissolves food particles and makes it possible to taste what is being eaten. Look. San booda afaan keenya keessa ifa akka caccabsinee booda
salivarii inzaamii itti burqisiifne booda salivaa fi gosa nyaata paartikilii nyaataa kana wal maknee akka inni teessi ta'uu danda'utti kan yeroo qopheessinu kanaatu dalagaa kanaatu afaan keessatti raawwatamaa jechuudha. Inni itti aanu salivaa lubricate the food so that it can be swallowed. Salivaan gaafuma xumuratti ifa nyaata san bulleessinee jiifnee akka malee karaa hundaan jiifne booda salivaan nyaata kana akka lubricate ta'u kan mucaatutti gooti jechuudha. San booda mucaachuun nyaata afaan keessaa kun immoo akka salphatti liqinfamu swallowed ta'u taasisaa jechuudha. Okay? Inni itti aanu we detect the flavor when food particles dissolved in the saliva penetrate the cell of the taste buds located in the tongue and cheeks. Foolii yookaan immoo urgaa nyaataa ni agarra jechuudha. Paartikilii nyaataa irraa dhufu jechuudha. Maaliif ifa inni salivaa wajjin walitti makamee seelii teesti badii yookaan miira fuutuu arraba teenya gubbatti jirtu keessatti ifa seenee booda akkasumas chiksi yookaan immoo irgoo ilkee teenyaa keessatti ifa seenee booda foolee nyaatsanii urgaa'uusaa mukaan mi'aawuusaa jechuudha tooftaa isaa wanni inni urgaa'insa fedhiinsa yookaan immoo teesti godhuu dandeenya jechuudha yookaan mi'aawuusaa kan ittiin beeknu ta'uusaati jechuudha. Kanaa jechuudha ifa akkas gotti goonii booda. Inni itti aanu the tongue position and mix food and forms a bowl of food called bolus. Dhumarratti maal ta'a? Arrabni keenya gamaa gamanatti kolla'uudhaan nyaata kana walitti makuudhaan jechuudha. Saalifaa wajjin yookaan mancufaa wajjin walitti makuudhaan laaffisuudhaan kurfisee nyaata bifa kubbaadhaa fakkeessa. Adeemsi kun boolasii jaamaa jechuudha. Boolasiin kun immoo he is ready to be swallowed. Gosa nyaataa kan liqinfamuuf qophaa'e. Liqinfamuudhaaf qophaa'e kan waa hundi irraa dhumate ta'uu isaati jechuudha. So san booda karaa garaachaa gadi ergu qofaatu nu hafaa jechuudha. Okay? Okay, this is enough for our today's lesson. Until we join it with the new lesson. Goodbye.